أنا اللي نردفته. Garabbi asmataa kana sitta kataatan. Haga ganda deemtee afaan bantee joodee sarf toontu maal dhuftu? Maal eeyda? Maali abiyuutiin obboleessa kiyyaana seeti mulammanuma keenya addeetti mana hidhaa galchuu feete akkam akkamii yaadni kee maana hordofta duuba teessee eenyu na hordofisiin jedhe. Waan si hordofu kan qaba. Laazim si hordofu hin qaballe. Guys, tap pop link. Mister. Baganaa na dhagaan jirtu jedhee waan hedduu dubbachuu kee eeddisee beekta. Osoo akkana hordofaa jirtu baree silaa. Beekaa ture silaa. Yeroo lama iddoo hin godhe si jala. Yeroo lama gadi seenee ka'ee duubatti hin deebi'e. Meeqa waan masii of keessaa jirtu. Aboo jettee koomentii isa barreessite argee bar. Achi boodallee ilaal asiin faamilii koo wajjin taphadha. Asiin dammoo silaa. Nama afuriin turtanii bar. Siif jecha baasee barqobaa ta'aa jirti jedhe kunuu gara si agaruun fadheen ture. Na arguu dhuftee. Gaafii ati nama gaafattu gaafii jajjabduudha beekte. Gaafii namni hubasanne maaliif yoo? Maal gafaan gaafadhe maaliif na arguuf yaaddeeti? Dhimma itti na arguu yaaddeef maaliif? Gaafii keetiitu na tole gaafii ati asirra nama gaafattu bakka. Haya maal fa'a? Maal fa'a ture ni beektaa? Maaster maaliidha akkanatti? Haay. Maaliif na laalta akkanatti aannin qaanfadha na beektaami? Eenyuun beekaa doktoriin dhaggeeffachaa hin jira. Doktora jilas baay'ee dubbatamu. Akkas bakka doktor noof kolcha useenis bakka. Jedhi rakkoo hin jiru jedhi wanta jechuu yaaddeessan hin jedhi. No maaster akka malee naan jee bakka noof kolcha akkasuma jaanii maaster. No ayyuko ani akka callistuuf osoo hin taane jastaryaanii dhaggeeffachuu yaadisan maasila biqiltuu biratti akka galgalaa ture hin argine. Guys, ababaa takka. Jedhi waan bareedduuti waan na gaafachuu barbaadu na gaafadhu. Waan danda'u ta'uu sii deebisaa yoo dadhabee namatti dabalata. Akkumaan si yaadannaqu akkuma beektu malee waan biraati miti. Thank you. Sanu. Jedhetu sabboontu thank you habitu. Ishi master. Oh. Ati nagaami? Dabliidha guys. An nagaa kooti. Dabil guys, dabil. Lamaaniin baay'ata wanti isin ol darbitan hundi. Biqiltuu. Wayyee. Baroo jirtu. Walbariin የወንድሜ ሚስት ናት። Amma wal argaatanii? Wandimee? Amma wal argaatanii master. Hojii akka dhugatti. Eenyu wajjin doktorii wajjin kufa nama reeffa wal argaa jiran. Inna akkamitti deebitee baroo jirtaa ittiin gaafatte bara waliin turtanii sa'a meeqa waliin dhuftanii? Nama naga gaafachuu harkatti badee? Kan nagaa miti inni kun kan nagaa miti dubbii. Namuma nagaa gaafatu hundarraa rakkoo maalii qabda qaayiti ka gaaffii natti ta'e. Hai, calm down Habibti, calm down. Maal jechuudha? Jechuudha amma naga si gaafachuu isaa miti ana kan dubbii ta'e beeki. Sa'aatii dheeraa hojii turtanii dhuftan. Sababni sila anaan jechuu ture namni amma keessumoo anatti dhuftan dhugaa dubbachuuf. Baroo jirtaadhee si faallaa deebee naga si gaafata. Biiftuu jechuuf dogoggori moo akkam yaanii? Maasteerarra laalin ishee biratti utuu isheedhaa jirtu namni maqaa kiyya yoo waamun jaalatu shamarallee haa ta'u dhiirallee haa ta'u rakkoo qabdi xiqqoosi. Kanaaf irra laalin. Rakkoo takkaan qabu. Ishee dhiifama si gaafata. No. Rakkoo takkaan dhiifamni kamaaliiti si jammar maal balleessee dhiifama gaafate? Itti loluuf jirtaa bar hin lolaa jirtaa sitti beekamaa jira.
Bar lolaa miti bar na dhageeffadhu. Habiibti waliin numbuusin nama kana nin kabaja dhugaa dubbachuuf mucaa kana baay'ee kabajee. Biqiltuu baroo jirtaa siin jedhee bar waliin turtanii dhuftanii akka nama amma si argaa dhufutti dubbisee bar an kana qofa. Akkasumas. Okay, ayub qolannaa bareedduu irraa qolatte garuu Yaa dhuguma isaati. ati amma anarraa qolachuu jetteeti ani immoo dhugaa dubbachuu waan hin jaalluudhaa fi an salaamtaan kan koo dubbii qaba maa fixeera. Amma ati salaamtuu tokkittii dubbii guddoo sana fidee? Dubbii qaba of keessaa salaamtaan koollee dubbii qaba dhugaa dubbanni ijoolleen dhabnu lakkoon qabu. Yaa. Tata what I guys, my family. Akka dubbii qabu immoo anis biqiltuun hin beekna. Guys taap godha. Beekaatu shi guys. Is warra jettan koo waan dhiisuu dhabuuti nuti waan beekatan. Maastar akkam jirti? Maaf badde? Ta'uun na bagaasisi. Ani mana jiraachin Doktora mana yaalaa deemtee? Si kan dhibame bar'anaa miti si wallaana. No. Ay dhugaarraan kee gurraachee naan jedhan warri koomintii irra. Maal irratti jamal erga dhaladhee coggaarraan takkaan dhukkubeen beeku. Maaf dawaan harka jira waan ta'eef. Simoo eeggadda akka orratti ergee wallaalti moo? Maalan beekaarra kana fa'i waa wayii argee gara feesbuukaan yaa rabbi yoonaa onneen keessatti gadhiisee jedheetiin bakka natti dhagahame. Akkuma ati xiqqoo yoo jecha yoo dubbadhe beektaa koominti barreeffamaanis haa ta'u. Afaaniin illee yoo dubbadhe jecha hamaa dubbadhaa beektaa jecha nama miidhuun dubbadha sababbii saniif xiqqoo baay'ee. Jajjabeessumaan malee kun waanuma dura keessa beekeessinee ol baasnee jiru waan ta'eef baay'ee waan nama miidhu. Ay waan ati nagaa ta'uu keeti beektaa ati nagaa taanaan no problem. Alhamdulillah yan nagaa qaba. Gada. Ani nageenya kee hawaa bar. Ati biqiltuu naga biiftuu feete jechuudha. Shakkii qabda. Erga yoomii. Ani takka minya si hawween beeku. Otuma dhiistee wayyuu. Ati amma laal osoo si bira jiraadhe akkasumatti natti taaltee akkana gootu nin beekaa bar nin beeka sirriitti. Rabbi nu beekaaf sirraa nama geessa. Kara hin gootu. Ingooti maastera ati hin beektu dhugaa. Ababa sadii gaas nama. Abaaboo sadii guys. Ababa sadii. Thank you. Kan bro namni bro. Abaaboo sadii guys warra jirtan abaaboo sadii. Thank you my fan. Abaaboo sadii. Ini takka guys. Thank you. Abbaan tee tiiktookii kiyya haak gochuuf deema. Koodi keessa seenuuf yaalaa jira. Eenyu wajjin bantee ta'e dura? Ramu badasi. Guys. Era guys taap godhaadha. Guys, stop. Devil, my family, Devil. Doctor. Waye. Akamire. Ini wanti hin ta'u dhiisa akkasumatti. Guys, stop godha. Maal waan achi kaantu jira tarii inboxii kee keessa. Ati maaf paaswoordii kee namatti himte duuba? Yoom namatti mi'aan namatti hin himnee bar. Takka paaswoordii kee nama barsiisee hin beekan.
Inni akkamitti dhufee namtichi? Wallahi hin beeku. Maal si gaafachuu jira? Koodii natti ergaa jira akka namni TikTok kiyya haggochuudhaaf Booniyee jalaa fudhatee waan tokko akkaawuntii booniyee tokko jedhan akkamitti fudhata akkaawuntii oduu abbaan paaswoordii seename. Akkas jechuun jiran dhiyoo sana hunda sanbii nama hedduu jalaa fuudhu. Dhugaa dabar amma bira seenee ture. Booniyee bira seenaan aadsi godhadheen jira. Keelleen TikTok kee haggodha yookiin bayasiidhaan jedhe. Ani qoosaa jiran seebar. Abashaala. TikTok kiyya aad godhatee an dhiisee biraa ba'e. Booniyeen immoo kakattee TikTok koo tokko akkasitti narraa fudhate naan jette. Kan siitiin taa'u jira sayyuu laayivii jechuudha. Liivii isa duraa fudhate sanaan laayivii san ba'ee taa'u jira si wajjin. Haay. Wallahi dhuguma suuraa isii wallahi dhugaadha. Suuraa isii kaatee jira malee ofiin ba'u hin mul'atu. eenyudha maqaa isaa? Naargu yoo fedhe keessaan kottu naan jedhe jette. Maqaan eenyudha? Maqaa booniyyeetiin jira. TikTokii booniyyeetiin seene jalaa fudhatee. Viidiyoo ishee qabdu gadi baaseera wayne ila waan jedhu kun immoo Huzeef kan jedhu tokko an kanaa fudhachuu danda'a naan jedhe walla. Isa yoo ta'e bilooksii naan jedheera hin kakkatee bara ani hin qoosan see wallahi duraan qoosan see garuu hin kakkatee. Kanaan an bilooksii godha dhugaa dubbachuuf. Maastar TikTokii kee jabeeffadhu. Maaliif jette? Kunoo TikTokii nama jalaa fudhachuu jiran jaan kan dhageessu. Yookiin ilaalaalimee biqiltuu. Fakkeenya nama TikTokii kana paaswoordii namni tokko hin beekneen banadhee jira. Paaswoordii kana yoo narree yoo miseejicha kana abbicha sanii deebisu namni haakkachuu hin danda'u bara. Laala annan kennaa fi namni fudhachuu barbaadu yoo dhufee annan kennaa fi namni fudhachuu barbaadu yoo jiraate waan gaarii qofatti na hojjetu malee nan kennaa fi fudhatu dhufee lakkoofsa 7 barreessaa abbaan barbaadan. Kan gaafii natti ta'e lakkoofsa biyya biraatiin naa bilbilaa jira. Sanoo abbichuma ta'uun na lakkoofsaan hin beekne. Lakkoofsa takkaffaa irratti lakkoofsa keessaa fidee lammaffaa irratti. Furadhaa woo magaalaa. Irra deddeebi'ee baru yaalu irra deddeebi'ee natti ergaara ammallee himeen koodii jechuudha. Maqaan isaa maanni? Miseeji malee hin danda'u ati miseejicha ilaalini. Miseejicha hin barreessin itti sirbichatti. Namni fudhachuu barbaadan lakkoofsa 7 barreessaa kottaa. Maastar ana. Inni maqaan qabu. Inni maqaan qabu maaster TikTokaa boonii jalaa haa godhee kan siitiin liivii ba'ee. Isin immoo TikTok biraatiin teessee waliin haasaa turan. Achumaan itti ergadhee seene. Itti ergadhee seenaan maallaan jedhe akkuma seene yookiin bayi yookiin TikTok akka haa godhaa jedhe. Ani qoosa haara seetan taa'ee itti qoose beektaa. Achumaan booniyyeen kakattee bayi ankooyyuu akkasitti fudhatee kan kootiin taa'uuf jira naan jette. Baasuun hin danda'ama. Dhuguma namni achi jala taa'ee dhaggeeffataa ture as jala haasaa. Maawuxaati caalaa tokkoffaa akka inni baasuu hin danda'amu akkaawuntiin orijinaaliin sirka waan ta'eef siimii keerra koodiin gala yookiin iimeelii keerra waan galu jennaani. Anallee hordoftaa. Garabbii asuma taa'ee kanaan si takka taa'attan. Haga ganda deemtee afaan bantee ijoollee isaa dhuftu wantumaan dhuftu. Maal eeyda? Maali abiyuutiin obboleessa kiyyana seete mulammanuma keenya addeetti mana hidhaa galchuu feete akkam akkamii yaadni kee. Maana hordofta duuba teessee eenyu na hordofisiin jedhe. Waan si hordofuuf hin qaba. Laazim si hordofuun qaballee. Guys, tap. Dhageessaa jaalalti kennaadha badhaasa rabbiiti. Jaalalti qulqulluu wal'aansa qalbiiti. Ati na jaallannaan anis si jaalladhee onnee kiyya baneen keessa si kaawwadhe. Akka keessaan baanee bal'ifadhuu taa'ii jaalalan siif kennee kabajaan ol kaa'i. Nama hunda keessaa si qofan jaalladhee jiruu koo fuulduraaf abdii si godhadhe. Ati filannoo koo isa jalqabaatii
si dhabee jiraachuun du'a natti taati. Onnee tokkittiin qabu amaanaan sitti kennee sirreetti naaf kunuunsi akkana jalaan ganne. Keessa kiyya barristaa ati akka culullee waa'ee kee osoo yaadin takkumaa ooleen bullee. Waa'ee kee osoo yaadin takkumaa ooleen bullee.